Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kana kan sadaasa sadii bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna oduu waliin an Bunnoo Wabeekoti duraan dursaa hangafoota oduu. Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii keessatti loltoonni murna bilxiginnaa raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa jedhaman torba waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan dabalata qabna. Hacuuccaa fi dhiittaa mootummaa Abbaa Irreen uummata nagaa irratti adeemaa jiru balfuun ilmaan Oromoo dirqama sirnichaa akka tajaajilaniif qabamanii adda waraanaa adeeman carraa argatanitti fayyadamuun gara qabsoo haqaatti makamaa jiru. Haaluma kanaanis onkoloolessa 31 bara 2023 loltoonni murna bilxiginnaa tajaajilaa turan torba mooraa Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii keessaa qawwee fi hidhannoo guutuu waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Loltoonni kunneenis AKM 7, rasaasa AKM 1560, boombii harkaa 14 fi hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti kan makaman yoo ta'u, kallattii waraana bilisummaa Oromootiinis simannaa ho'aan taasifameefii jira. Akkaataa loltoonni kun jedhanitti ilmaan Oromoo balleessaa isaanii malee ajaja olii kennameen ajjeefamaa jiru. Kun ammoo Oromoo lafarraa daguuguuf waan karoorfatame hojjetamaa jiru waan ta'eef saba keenyatti dhukaasuu irraa saba keenyaaf dhukaasuu wayya jenne itti amanuun waraana bilisummaa Oromootti makamuu murteessines jedhaniiru. Itti dabaluunis waliigalteen mooraa isaanii keessa akka hin jirre kaasuun sabaan walqoodinsi Oromoo fi Amaara gidduutti deemaa jira. Ilmaan Oromoo hedduunis ati waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhufeenya qabda jechuun mooraa isaanii keessatti ajjeefamaa fi dhuma irrattis lola bu'aa hin qabnee fi saba keessan lafarraa daguuguuf adeemsifamaa jirutti akka bobbaataniif meeshaa gabroonfataan isinitti kenne bu'aa qabsoo saba keessaniif oolchuuf fudhadhaa kottaa waraana bilisummaa Oromootti makamaa jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Shaggar aanaa Boosat keessatti namoota 3 mana hidhaatii baasanii kan ajjeesan yoo ta'u, Lixa Shaggar aanaa Tokkee Kuttaa'ee keessattis dargaggeessa tokko ajjeesuun himame. Jaalnimoonaa Fayyisaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Sirni naatoo namummaa ofirraa mulquun teessuma ofii tikfachuutti fuulleffatee hojjetaa jiru. Waraana isaa gara jabummaan faayee uummatatti bobbaasuun ajjeecha suukkanneessa uummanni Oromoo takka argee hin beekne irratti raawwataa jira. Haaluma kanaan Shaggar aanaa Boosat ganda Garrii jedhamtu keessatti namoota hidhamanii turan keessaa namoota 3 kan maqaan isaanii Addee Kuulanii Gannoo, Obbo Gadaa Goobanaa fi Obbo Boruu Baqqalaa jedhaman mana hidhaa keessaa baasuun rasaasa itti roobsanii kan ajjeesan yoo ta'u, namni Tufaa Dawoo jedhamu otoo rasaasni itti dhukaafamuu fiigee harkaa ba'u maddeen keenya gabaasaniiru. Addee Kuulanii Gannootiin mucaa keessantuu woboo keessa jira jechuun kan ajjeesan yoo ta'u, warreen kaanis woboo waliin hariiroo qabdu jechuun onkoloolessa 30,2023 ajjeesuun beekame. Oduma ajjeechan walqabatuun Lixa Shaggar aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Mogor jedhamtu keessatti dargaggoon Eeliyaas Milkeessaa jedhamu woboo waliin hariiroo qabda ittiin jechuun onkoloolessa 30,2023 galgala badii tokko malee waraana Piiphin ajjeefamuu maddeen keenya ibsaniiru. Dargaggoo Eeliyaas ganda Koobatti kan dhalate yoo ta'u, magaalaa Mogor keessatti jiruu fi jireenya mataa isaa osoo geggeeffatu hidhattoota sirnichaan ajjeefamuu maddeen keenya dabaluun ibsaniiru. Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti hidhattoonni garee maafiyaa Piiphi abbaa maatii tokko haala sukkanneessaan rasaasatti roobsuun ajjeesan. Jaalurgufaa Diinaa dabalata qaba. Oromiyaa keessatti namootni siyaasa keessaa qooda hin qabne saala umrii fi sadarkaa barnootaan osoo addaan hin fuudhamin barjaa maqaa wobootiin murni bilchiginnaa itti maxxansee yakkamuun adaba seeraa fi balleessaa tokko malee dabarfamanii du'atti kennamaa jiru. Abbaan maatii Efreem Fufaa jedhamu kan hojii qonnaa hojjechuun ofii fi maatii isaa jiraachisu waraana naamusa hin qabnee fi maaliif akka meeshaa baatan hin beekneen onkoloolessa 31 bara 2023 Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Caffee Likkii jedhamu keessatti ija maatii isaa duratti haala suukanneessaan ajjeefamuu jiraattonni dubbatu. Ajjeechaan nama kanaa irratti raawwatame kunis jiraattota ganda Caffee Likkii kan gaddisiise yoo ta'u, ilaalchi hidhattoonni Koloneel Abiyyi Ahmed uummata nagaa lafa irraa duguuguuf qabatanii bobba'anis
jibba isaan Oromummaaf qaban calaqqisiise jechuun himan. Uummanni Falastiin balaa daguggaa sanyii guddaa keessa jira jechuun ogeeyyonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo dubbatan, Hamaas ammoo misaa'ila 12 Israa'elitti darbachuu ibse. Gabaasa Aljaziiraa irraa arganne Jaaldaandii Elemoo akkattaa nutti isiniif dhiyeessa. Ogeeyyonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroon Gaazaa keessatti duguggaa sanyii fi balaa namoomaa ittisuuf taasifamuu dhumuuf akka jiru ibsaniiru. Sababni isaas ammoo Israa'el Falasxiinitti boombii darbachuu itti fufuun karoora naannicha balleessuuf qabduu dhaabuu diduu ishee irraan kan ka'e qeeqa kana dhiyeessan. Uummanni Falastiin balaa duguggaa sanyii guddaa keessa akka jiru ammas ni amannaa kan jedhan ogeeyyonni kunneen akka gabaasaddaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti iddoon hawaasichaa mirga nyaataa, bishaan dhugaatii qulqulluu akka hin qabnee fi nagaan bahee akka hin galle ibsanii jiru. Ibsa isaanii kanaanis waajjirri mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanis haleellaan Israa'el dhiyeenya kana mooraa baqattootaa Jabaaliyaa isa guddaa Gaazaa irratti raawwatte seera idil addunyaa cabsuun yakka waraanaa akka dalagdee gabaasichaan ifoomsan. Yeroo ogeeyyoonni mootummoota gamtoomanii fi biyyoonni garaagaraa Israa'eliin qeeqaa jiranitti muummichi ministeeraa Israa'el loltoota waliin haasawaa taasisaniin ammas lammiileen nagaa Falastiin kaaba Gaazaa akka gadhiisan gaafatanii jiru. Haleellaa fudhachuu wanti nororkuu hin jiru kan jiran ni taanaa'uun hawaasni nagaan gara kibbaatti socho'aa jechuun shororkeessitoota Hamaas dhabamsiisuuf sochiin keenya hin dhaabbatu fuulduratti ni tarkaanfannas jedhaniiru. Rakkoo ba'aa giddugaleessaa keessatti uumame pirezidaantii Raashiyaan kan qomatamte US Ameerikaan Antoonii Biliinkeniin jimaatarraa garasitti ergiti jedhamee eegama. Dippiloomatiin olaanaan Ameerikaa kun gara Israa'el erga ga'anii booda hooggantoota Israa'el waliin wal arganii lolli kun akka dhaabbatu gochuun gargaarsi namoomaa akka taasifamuuf dhiibbaa ni taasisu jechuun gabaasaaleen ba'aa jiran ni addeessu. Miidhaa dhiirota, dubartootaa fi daa'imman Gaazaa irra ga'u xiqqeessuuf tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhatamuu danda'anii fi fudhatamuu qaban ni dubbannas jechuun kun waadaa Ameerikaan galte ta'us himaniiru. Rakkoo Gaazaa keessatti uumamaa jiruu fi akkaataa wal waraansi dhaabbatu irratti yeroo dubbatamaa jirutti akkuma Israa'el tarkaanfii itti fuftee gareen hidhattoota adda addaa Israa'el irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuus beeksisaa jiru. Birgeediin Hamaas Qaasam jedhamu Libaanos irraa ibsa baaseen misaa'ilonni 12 gara Kiriyaat Shimoonaa fi naannoo isheetti dhukaafamuu kan ibsan yoo ta'u, tarkaanfii isaanii kana ajjeechaa uummata keenya Gaazaa irratti raawwateef deebii kennuudha jechuun telegiraamii isaaniin ergaa dabarsaniiru. Gareen hidhattoota Hizbollaa Libaanos keessa socho'an kanneen mootummaa Iraaniin deeggaraman ammoo sa'a wal fakkaataatti buufataalee waraana Israa'el adda addaa rukutuu yoo ibsan, gareen Huutii Yemen irraas Israa'eliin aleelaa jiraachuu dubbachaa jira. Kun kanaan osoo jiru Israa'el Kibxatarraa eegalee loltoonni ishee 20 akka ajjeefaman mirkaneessuu ibsite. Dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa Israa'el Daani'eel Agarii maxxansa miidiyaa hawaasaa irratti barreesseen loltuun tokko naannoo Gaazaatti hojii sakatta'insaa irra osoo jiru miidhameera jedhan. Akkasumas Gaazaa keessatti dhaabbanni raadiyoo Alaaksaa akka jedhutti gaazexeessitoota isaa keessaa tokko Mahammad Albiriyaa aleellaa qilleensaa Israa'el magaalaa Gaazaa irratti taasisteen ajjeefamuu yoo ibsu, duuti isaa lakkoofsi gaazexeessitoota Falastiin onkoloolessa 7 irraa eegalee ajjeefamanii 31tti ol guddisuu gabaasni Aljaziiraa ni addeessa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asuma irratti goolabna. Nan goolitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.